fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti fayyaa kootidha. Egaa akka warroonni mana keenya haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun nu jabeessaa isiniin jechuu jaalannaa. Asumarraa viidiyoo adda ta'e qabadhee gara fuuldura keessanii dhufee jira. Hireen kee harka kee jira kan jedhu sinii qabadhee dhufeera. Mee hireen kee kan harka kee jiru maali? Wajjumaan viidiyoo kana ilaalla. Wajjumaan turaadha. Isinis immoo akkuma beektan qubatti wal garagartu san tuquudhaan nu faanuma turaa isiniin jechuu jaalannaa. Hireen kee harkuma kee jira. Tarii jireenya kee keessatti bakki ati jirtu amma jirtu filannoo keetiin malee akka tasaa qaama birootiin waan murtaa'e akka hin taane beekta waan ta'eef. Ilmi namaa guyyuma uumamu bilisa ta'ee uumame. Gaafa du'us bilisa ta'ee du'a. Garuu waan nama gaddisiisu bilisa ta'ee hin jiraatu. Dhiibbaa qormaata adda addaa jalatti kufee hiree ofii fedha isaatiin dabarsee kenna. Hiree kee filannoo murtee kee keessaa jira. Filannoo ati beektes ta'ee osoo hin beekin guyyaa guyyaan filannoo murteessitu hiree keetiif ga'ee hangafummaa taphattu. Kanaafuu qormaata adda addaatiin hiree kee dabarsitee hin kennin. Waan ta'uu feetu seeraan filadhu. Saniin booda murtee jabaa kenni. Saniin booda jireenya kee irratti bu'aa raajii argatta. Waan har'a taatee jirtu eenyullee hin komatiin. Rakkooleen har'a sirra ga'u, qormaanni har'a jireenya kee kufaatitti si geessu yoo sitti dhufellee rakkoolee san hojjettee namoota tokkollee hin komatiin. Uumaa si uume kanaan yaa uumaa koo galatoomii. Kan carraa kana naaf kennite, kan carraa kufuus naaf kennite, kan carraa ka'uus naaf kennite galatoomi jedhiitii uumaa kee galateeffadhu. Yeroo tokko namoonni addunyaa kanarra jiraatan yoo waan tokko hireen isaanii isaan kuffise uumaa isaaniitiin gadi ba'anii wallolu. Namoonni dhugumatti waa'een jireenyaa, waa'een mul'ataa galeef garuu yoo kufanis kan na kaasessuuma kan na kuffisessuuma jedhanii uumaa isaanii galateeffatu jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa dhuunfaati. Qofaa osoo hin taane akka biyyattiittis ni hojjeta. Hireen biyyaa takka bu'aa filannoo murtee lammiilee hundumti tarii hammi isaa wal caaluu mala. Namni kamiyyuu urjii taanee mul'achuuf uumamne malee hireen keenyaa gizuma tokkoon ol nu kaasee samii gubbaadhaan nu ga'a jennee hin uumamne jechuudha addunyaa kanarratti. Kanaafuu yeroo hireen nama kuffiste sababa qaba. Yeroo hireen nama kaaste sababa qaba. Garuu waan jiraannu beeknee, waan hojjennu beeknee, maal akka gochaa jirrus sirriitti beeknee gaafa adda baafannee jenne nuti dhugumatti namaa jechuudha. Akkas isiniin jedha kabajamtoota kiyya. Har'a viidiyoo gabaabduu tana sa'aatii tana madaamiti jajaraa miliqee tana isinii hojjedhe. Viidiyoo kana hanga xumuraa akka dhaggeeffattaniitti bashannantanis abdiin qaba. Anas na bashannansiisa. Viidiyoon akkanaa hojjedhu tarii baay'ee na bashannansiisa waan ta'eef isinii dabarsa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isinis akkuma barattan like, share, subscribe gootanii intala qaxalee teechaan kana jabeessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo ciao, bye bye.